Ardali sarwafana rafini manna kuna mantara banami are jani sama sinna gamachisirin algoreen mam tadjal wanda orichanu kale chobe abba dum fara asitti wan banami jiru chabi dawam kungati kanna shan tadej asid dabacho hanabi sifitti baashirani gamanne manni qoricha hawaasaa kun asitti banamuun isaa faayidaa hedduudha qaba. Inni tokkoffaan hawaasni keenya dawaa buufata fayyaatirraa ajajameef yeroo isaa osoo hin qisaasiin karaa dheeraa osoo hin deemin iddoo kanatti argata waan ta'eef yeroo qusachuufis tajaajila gahaa argachuufis faayidaa guddaa qaba jechuudha. Tole hawaasni kana argachuu isaatiin wanti inni godhuu qabu tokkoffaa karaa biraa karaa namoota dhuunfaa deemuu hin qabu. Maaliif dawaan kun asitti argama waan ta'eef yeroodhaan asitti argamee yeroo isaatis qusatee asii fudhachuu qaba. Karaa biraatiin fayyaa isaallee eeggachuu qaba hawaasni magaalaa keenyaa. Adda keessattuu kan dhiyeessiin buufanni fayyaa waan dandeenye alaa bitachuu danda'u hawaasa rakkisee irratti dhaabbannee qorichoota asii guunne kanaan guunne mana kana keessa akka guutame istaandardii jiruun istaandardii buufanni fayyaa tajaajiluu danda'uun bira darbinee ka hospitaalli itti tajaajiluun guunnee jira. Buufata fayyaa tiimiti hospitaala jiroo dhaqee namni hoo dhabe as dhufee asii argachuu danda'a. Kanaaf kutaan qorichi itti gurguramu kana kutaa istooraa qaxxaam deemnee laallaa qarshii miliyoona takka tuqaa sadii hin binne qoricha kana. Humni 300 Oromiyaan nu kenne qarshii miliyoona tokko koreen keenya taa'ee murteesseeti inshuraansii irraa gara dabalatee miliyoona takka tuqaa sadiin qoricha kana binnee kana hubattanii yaa'u bulchoonni araddaa keenya bara kana bifa addaatiin deemnee inshuraansii bilcheessuu qabna.